kanatti kenna tanaafoo. Badee. Sila mana kanatti ati mana kanatti fayyadamtu kun hin dhumuun sila. Ani guyyaa dalagaan dhaggeessaa oolte halkan asitti irratti hiitee hirriba na kutaa. Sa'aatii meeqa yommuu sa'aatiin dalagaa tunatti geettu osoo. Akkami sa'aatii itti na kaasiin jedhe dhiiste sa'aatiin irraa dabarsita. Ati teettee musalsaluma arabaa kana laalta gaa. Akka waan inni bu'aa sii qabu. Hanga isa laaltu sayyoo na kaafte bu'aa guddaa sii qabaa miti. Na kaasisiin hin jenne ani. Maali ati namni akkana biiroodha hajaa qabaa siin hin jenne. Abo hin taane haa ta'uyyuu. Ati akka dubartii namallee ganamaan kaasetiin ciree gootetiin nan kaastu teettee sa'a 24 telefoonuma kana laalta. Ciree alaa nyaadhu. Ciree alaa nyaadhu. Akkas taanaan fuula kanallee alumatti si dhiqadha. Ciree miti fuula mitiiti. Yeroo makamuyyuu nyaata hunda alatti si nyaadhee dhufa. Mee nama ajaa'ibu kun odoon musalsala kana fixini ciree godhinaan jedha oo barbaade alaa nyaata. Ofii kiyyaafuun hojjanneen isaa hojjedha akkina ofii kiyyaafu goggogee kan jira eegganama musalsala kanarratti. Amma kana waarradhu malee amma sa'aatii eenaas itti irra yasiin ka'u dhufa malee inumaan hin kaane amma musalsala kana fixutti. Na ajaa'iba yarrammu. Aluma hin nyaadha. Irbaata irra maalirra naan jedhe naa jedhu umrii isaa alaa nyaatu maal rakkadheen. Omaa wanni rakkadhe tokko hin jiru. Aluma rafin malee kana sodaachuun tan biraati miti. Yusena. Atau Munir akkam jirtan? Abdisa. Nagaa keessan iddoo jirtan. Riyaam galata waaqa jirtan. Akkam jirtan? Osoo see kun jiru hojii bira seene maa akka turte? Harkaan dokumentee osoo olii gadi oofu sa'aatiin irraa tareetiin jaartiidhaan immoo bariisaan akkas jennaan nan kaasnee saniif natti bare ifam. Okay, santaanaan salphaadha. Homaa rakkin jiruti. Dhimma sanillee piroojeektii sanillee yeroo muraasa keessatti ni qabata. Namoota sirraa dubbisuu qabu guutuu dubbisee jira. Homaa rakkin jiru akkuma waan nama qabateetti yaadu. Ayyee ulfaadha obbo Munir yeroo baay'ee na gargaartanillee jirtanii boota hedduus na bira dhaabbattanii galata keessan ka eebbisinii haa kafalu. Maal rakkoo qabu kun homaa rakkin jiruti. Garuu yoo silaalu fuulli xixiqqoo sirrii fakkaatu maaliif nagaa miti jechuun kiyya silaalan gammachuu fuula irraa hin qabdutti. Maal taate dhiyeenya kana yoo waa taate natti himee osoo waa takka hin qo'isin. Dhugaa keessani obbo Munir dhugaa keessani gammachuun fuula kiyyarra hin jiru ka namni beeka alatti waa dalagatee yoo galu karaa alaatti gammachuu dhabe mana keessaa silaa gammachuu argata jennaan. Ani immoo gammachuu mana keessaa dhabe sanuma jaartimatti jetta duraan beektan santu amala jijjiirachuu dide. Sanuma gammachuun fuula kiyya keessa natti dhagahamuu dide malee waan biraati miti. Gara seeraa dubbiin haati mana keetii ammallee akkasuma jirti hin sirroofne. Waan sirrooftu miti dura manuma keessa dalagaan dalaydu sanumaaf na gammachiisuu dhabde malee amma daran immoo sa'a 24 yoggaa arrafus yoggaa ani ka'us jechuudha. Sa'a 24 musalsaluma arabaa kana osoo laaltu kanuma ka yeroo isii irraa fixee anumaayyuu waan qabdu iyyuu akkuma jaarsisitu iyyuu waan meeshaan mana keessa jiru ittiin fakkaatu yeruma kamuu jechuudha. Akka miree dhagaa gurraacha ittiin miti Oromoo yoo bishaan irratti naqan akkami bishaan sun duruma gajjigaa miti gorsee dadhabe jechuudha humna kiyyaa ol taate jirti. Amma waa'ee isii lafaa kaasuu dhiisayyuu itti dhiisayyuu sam qofaa seetanii fuula kiyyaa alatti dhiqachuu eegale. Maaliif yoo jettan mucayyoo sana yoo dha'e mucayyoo hambaa waan taateef kanaaf itti dhiisatiin fuula kiyyaa alatti dhiqachuu eegalee jira amma. Hai fuula maaltu alas dhiqachiisaree manumatti dhiqattu? Fuula manatti dhiqadheetiin ergaa ciree manaan nyaatin bu'aa maal naa qaba? Hai cirellee alaa nyaate jechuudha? Mucayyoon bara anumaayyuu quban qabduu siin jechaa jira bara. Uma takkatti illee quba hin qabdu? Uma takkattuu quban hin qabdu jechuullee ni danda'ama bara. Hai bakka hirribaa sanitti hoo? Bakka takkittii sanitti isiin irra wayya. Laa cimuu qabda. Isiin sirra jiraachuu hin qabdu. Saahiba kiyya dhageessaa? Dubara waa hundaanuu irra cimnee mul'atuu qaba. Kanaafuu irra cimtee mul'atuu qaba. Bakka takkittii sanitti illee si caaluu hin qabdu. Akkasii sira? Akkasii.
Ta'itti aantu mana kee dubartoonni dhufti. Erguma anaaf isiin wal fuudha dubartoonni takkaayyuu mana keenya dhuftee hin beektu. Okay. Sunis rakkina tokko. Waan gootu. Dubartoonni mana kan kee akka dhufanii deeman gochuu qabu. Maal bu'aa qaba yoo jarri na bira dhufte? Isummaan ijaan lallaaltu. Isummaan ijaan dubartoota si bira mana keessa dhuftan arguu qabdi. Waggaa san musalsala sa'aatii 24 laaltu dhiistee siifii jara iddoo lallaaluu eegalti. Kanaafuu anaaf bu'aa qaba jechuudha. Bu'aa guddaa qabu. Waan gootu. Hattaa yoo dubartii safariillee alaan qabaatin. Safarii? Maal jechuudha safarii? Safarii jechuun beene? Beene. Isa warri shawaa sanyoo jedhuun ka warri amaaraa wushimmaa jedhuun san beeke. Isa san hattaa yoo jarallee isillee alaan qabaatin akka nama qabu tamoojjii dara iddoo ilaaltee natti kootu ittiin mana fiddee lallaalchistee baasuu qabu. Yeroo san inaaffan inni eegaltii namni kun na jibbee isii tana jaalatu deema jetteetiniin musalsala jaalatu san dhiisteetiniin gara kan kee jaalala eegalti. Akka haaraatitti. Kanaafuu neenni kiyyallee kan intarneetii kiyya kan mallaqatti baasee guutuu sunaa irrataa jechuudha. Sii irraa sun immoo mallaqa yeroo ifitti tokkoffaan san dubartoota sa'aatii ammaa kan dadhabne musalsaluma hindii kanaa fi ka arabaa ka turkii kana jaruma laaluu dadhabne bara nu laaluu dhiisanii dalagarraa kan nu laalan iyyuu akkam bareedu ta'e inni moobaayila sin laalaa musalsala jaraa sin laalaa nagaa sin jetti sii hin argitu akkam akka jettu nutti taphatanii jiran. Dhugaa keeti. Musalsala kana nu balleessa akka siin jedhetti yoo fayyadamte ni najjaata. Jechi kiyyallee mushimmaa yookaan sanyoo san qabadhuu jechuu kiyyaa miti. Xiqqoma fiffiriitti mul'isi. Haa isimmaan inaaftee gara kan kee gara jechuudha. Maaf tafira kan keetii hin taane. Dhugaa saahiba kiyya kana dura naa goote fi gorsa ammaati naa gorsitellee galata guddaa qabda galatoom. Amma niin deema. Omaar kan qabaatis galatoom. Ulfaadhu. Galata hin dhabin. Galata irraa. Hey! Maal taate ulaana seete tana dhoftu? Asuma jirtaa jiran mallee kanuma laalaa jirtaati musalsaluma kana laaltaa? Maaltu si galche? Ciree nyaattee jira. Nyaachuu dhiisiinumaa hungoone. Hayi miidhamtee jirtaa bara. Naaf rakkattee naan rakkatiin homaa waa takka ani homaan miidhamu laaqanaa waliinan olitti dalagee nyaadha. Hayyee teetii miidhamtu miti ree? Kayitii naaf dalaga. Alatti nyaadhi tokkootu siin jenne musalsala kana dhiisee tanani ka'ee sii dalaga atummaan badi malee inumaa siif hin dalagu ani kana dhiisee. Naan dalagu jechuudha? Hin dalagu. Hayyee wal gargaara. Dhageessa yoggaa duraatu irraanfadheetiin dhufe amma immoo ciree alaa nyaadheetiin dhufe. Sirriitti nyaadhi koottaa naaf irraa naaf hidhitoon. Naaf iddee dhuftee naaf iddee dhuftee si argeebbu. Hello Maria. Akkam nagaa keeti? Nagaa galata waaqa. Akkin jedhee dhiiga mana irraa ta'e itti meeshaawwan bakka hojiitti ittiin dalagsan gartee miti keekaa fi waan garaagaraa illee waan xiqqoo ittiin adabalitti manatti naaf hidhi dhiifama wajjin. Hayyee si egaa yeroo muraasan booda. Tole yoo dhiifama naaf goote xiqqishoo nu bira turteetiin haadha manaatti yoo wajjin xiqqoo wajjin tattabanneetiin deemta. Tole ulfaadhu. Tole galata qabda. Dhageessa. Saa'u isitti kayitii mana sisirreeffadhu keessummaa dhufaa jira. Keessummaa akkamitti dhufaaniifatu ol biratti keessummaadha. Keessummaan dhuftu laal keessummaa jajjabduudha kayitii mana sirreeffadhu. Dubbiin tan jabaate. Keessummaan natti dhuftu. Keessummaan ani hin beekne. Keessummaan si beeka waan ta'eef atummaan mana tolchi kayituun. Addee sitti mee jira kanarraa mana kee qulqullina mana keetii ka eeggatu si. Manni kun anaaf siif irra qixxee waan ta'eef keessummaan dhufu kee waan ta'eef kayituun tolchi waan naan qaba. Akkasii miti ree? Tolfachuu waattuu nan dhaqu kaanii deemee ofirraa boqonnaa godha mana. Achirree keessummaa kee mana kanatti fiduu waatti tuwadhis xurra jedhatu keessummaa sun. Turaan jedhame. Namtichi samoona kana dubbii akkamii fida? Masaana garagarchuuf deema lakkii.
Maal akka dhayanii mal laalamaan musalsala keezin jedhee tolaalladha. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Eenyu barbaadde maal barbaadde? Abdisaan jira? Injiru Abdiisaan maal barbaadde? Eessa deemi? Maaltu si galche bakka fedhe yoo deeme ati? Barbaadeen ture. Barbaadeen turte? Barbaadeen bultuuraa naa jettu? Ati dubartiidha. Dubartiin Abdiisaa barbaaddu maal? Maaliif Abdiisaa barbaadde? Maal irratti gatte? Dubartii taate akkamitti barbaadde? Ati dhiiraa miti dubartiidha. Maaliif barbaadde? Natti jedhama natti waan isa barbaadduuf. Jinni sitai mana kiyarate maayite na jetta baalishin tun orin dhawaatu Oo kana kenne. maalin immoo kun maal fidee binjoo maal fidee birte maal fidee birte wayyo tun tan akkamitti isheen ija baastun chokkolaataa fidee fidhofte na harkaa baasuuf deemsite minumaatti kan chokkolaataa ishee fidee birte keekas moo wayyo kun tan akkamitti isheen mucayyoo abaarramtu wayyo keekarraa fidee fidhofte badee akkatti na harkaa baaste mucayyoon waan mi'aa hunda walitti qabdee fiddiifi tun tan akkamitti isheen ija baastuun tun inqaanoftu mee kana ajaa'ba walitti qabdee fiddi anatu badee abbaa koo wayyo kun na harkaa baasuuf deemte badee ishee haballeessi mucayyoo abaarramtuun tun wayyo ani badee akkamitti wanta mi'aa adda addaa olii gadi gurgurta fiddee dhufti takkaa dhalaan mana kana seentee beeku dhalaan miti dhiirruu seeneen beeku mana kana arraan dubbiin tan jabaatte ko anatu badee abbaa koo anatu badee ilaa mucayyoo san qoodan irraa fuudhu odoon kaballaa dhara katti kabalee raadhe Maal eenyuun qabatammoo? fiilma san keessatti kan argeeta katti odoon kabalee raadhe namticha kinoo fiilma keessatti jaalallee isaa dhaanu san Jaalallee isaa? Garaa dubbii biddaa baratti guyyaa mara waan manaa turra. badee akkatti nama maramu akkatti ishii ture odoon akkanatti kaballaadhaan cukkee irraa kaasee raadhe Musalsala laalta jechuudha? musalsala keeti mucayyoon har'a mana kana dhufte maal ta'eeti si? Dhuftee turte mucayyoon? Hin beektai? Hin beekee? Eessatti beektu? Hayyaa yeroo dheeraa wajjin dalagaa turre miti? Badee hojiin dalagnaa? Badee nan beeka naan jedhe badee olii nan dalaga naan jedhe yeroo dheeraa oliin dalagan yeroo dheeraa ol beekan badee ani maal naan jedhe badee bakka hojjetetti dubartii hin dalagani? Wayi isii qofa dida baay'ee wajjin dalayna. Baay'ee? Dubartuma qofa hundumtu? Dhiirri alaa fi mucaa tokko qofa iyyuu keessa jiru. Mucummaa sun odoo jiraachuu haatee raate. Hayyaa maal jechuu keetisaa? Tanoo siifi ishee hedduu maayini mee wanti jiru naaf ibsi kaname? Tuni naafisii jidduu jechuudha yoggaa ati ciree alaa nyaadhu naan jettu ciree naaf iddee dhufti ciree wajjin nyaadha. Guyyallee yoggaa ati telefoona gubbarratti feesbuuk irratti ija kee babbaastee ooltu san sa'a sanis jechuudha laaqana isii biraa nyaadha. Irbaata illee isii biraa nyaadha jechuudha guyyaa ati irbaata godhuu didde harki isii moo daa'immarra mi'aawu. Yeroo nani nyaata deeme ala nyaata sin jedha ishee biraa nyaattee dhufta? Isii wajjin wanni qabnu nyaata tana yoggoma kamuu nyaata isii biraa nyaadha bootaa dalagaa kennallee mana nyaataa qabdi haatummaan mana nyaatatu isiidha harka isii malee nyaadhu yuuga isii biraa nyaata harki isii immoo dammarra mi'aawaa sin jedha Kiyyatu mi'oofne anana jedha sitti mi'aawu harki ishee dammarra mi'aawu kiyya mi'aawu kiyya sitti mi'aawu akkamitti kiyya sitti mi'aawu? yoom argee beeka? Amma dalagee sitti agarsiisa. maali marra amriin jajjabduudha? Harka
deema. Nyaattu. Ayyee. Inni amiti. Wow. Damma jedhu argiti. Wow, hedduu mi'aa damma caala. Ammi cayyo sanii san hin caalure. Mummi caalanii jiru. Garuu dhageessaa baay'ee mi'aa damma caala. Yoggaa guyyaa hunda yoo akkanatti ka dalagdu taate ka mucayyoo sanni caala. Yoo garuu guyyaa hunda dalaguu baattee har'uma qofa ka dalagdu taate waan caalu hin qabu. Kanaaf hin yaaddeen guyyuu kana caala.